ديو خاطر جيستاتي ani boni hiiku ishida ishummaanu ede sagale qabeeti min ture yoo lamu irra deebi'a kajet tantaatan irra deebi'a ammoo garuu ka yeroo lama kaji amto kun hin jirtu ani immoo ede hiiku ishidaatu huno ishata jalatema yoo immoo sagale isin dhaggeeffachiisa askeessa beer maaliif jennaan anqaatan jala muree sarare rabuusi bakka akkas taatu hawaasa mukallatti hawaasa dhageessisi ragaa siifaa ta'uu isiyaa meedee walitti dhiifama guddaa wajjin na dhaggeeffadha dhiifama guddaa obboleewwan kiyya qaalii warra ol beeknu warras keessa jirru nama amantaa miti garuu haqa tokko isinitti mun barbaadamaa inni haqi jiru beektu ijoollee namni kun wal jaallatuumi dhaabaami rakkoo maallaqaatiimi Hamza maallaqan galchiifoo barbaadde hin kenninaaf maallaqaan rakkoo maallaqaan gara isaatiin malee gara isiitiin jaalalaatu jira waan hin jedhu sun qaba dhaggeeffadhu maal jechuun barbaade beektaa bakka isiin hin jiretti siin ta'uu lammaffaa ani immoo shakkii guddaan qaba silallee keessaan sitti maafaa inni nama kummoo 11 biratan sitti ijoollee booda walitti deebi'u yoo gara sanitti ammoo laala waan kana waan takasii afaan dubbadde dhiifama naa godhe yoo gara sanitti xiqqisho akka girrigirrii goone karaa kanaa wanni buqqifnee walitti galla jaan nuu himaa firaankii ta'e sanirra ammaa karaan kanuma ammumarraa kana yoo ta'e hin dirqisiisinaa waan inni barbaadu goodee fi itti adeebi'uu barbaade tokkoffaa kun bultii isaati bultii isaa immoo waan barbaade haa murteeffatu. Eshi amma wannoo goona kaa ayyee warri gaaffira jirtanillee warri kana jala kana jirtanillee dhimma biyyaatirra dhimmi mudhii gadi isin cinqee nama kuma 12 yeroo takka jarraan galatti wasli afaan takka dhiifama waliin qoy afaan takka ati wal ga'uu keessa ayyee jiddumaanu sabboona wal galchame isin wal jala deemtanii warri saayibaa kun wal affeertan malee ta'u deema bakka biraatti wal affeera sii kennaa carraa ebalu wal galchaa hin nama abbaa ofii fedhe galcha abbaa ofii fedhe dhiisan sijje kanaafi dhageeffadhaa dhimma biyyaatirra dhimmi mul'ii gadii si yaachisee nama 12 asitti wal ga'uu keessanii baay'ee galatoomaa ulfaadha kabajama rabbi isin haa kabaju ammallee rabbi isinitti haa mi'eessu daabboo amma tokko waan ani isinitti himanama achi qabaan qabne shayni kun yoo fedhe jaartii isaa araarfatu yoo fedhe haa dhiisu dhabatuyyuu akkatti isa rakkise isa boochisa waan dhabeef isa tuffatte namittiin turu yoo jiraattan ani erga waan manguddoo ergadhee biyyarra waan manguddoo ergadhee maalo ammase ani laanu namallee nattillee hin kobalchisina ani naaf hin ta'u ummatatu biraan boloo araaramtanii sodaate ammina fakkeenyaaf ani waa takka isinitti hima wallaahi yoo ol baasa ishee dhageeffadha an akka ashangulliititti namanatti taphatanii miti waan ta'eef isinitti taphataa jiru anamu ijoollee kararra kaara bar isin yoo beektan normaal ana biratti wallaahi normaal rakkoon qabu anaafis ummataafis garuu maaltu jira matoo wanni beekamen jiru amma wal hiikuu keessan kana irra butaadha dubbiini garuu mootu nuti isin bira dhaabbanna waan dandeenyu isin bira dhaabbanna lakki ani ta biraa fuudhutti jira isin wal jaalannee turree wal dhiifnee yoo jettan haala wasaalaan karaa qaxxita dirqama warra nu hordofaa jirurra kenne waan ittiin bultii teessanoo ifattan isinii guurudha yoo mootu sagalee isinirraa hin dhage isaan murteeffatanu adda hiikuudha karoora keenya gargaarsuudhaan agargaarsiisaan qaatan ila ani bar murteessee bara ani lamuu laal ani dhiirti waan takka dubbatti ani nama murataadha hanga baruu hangan jala booyee ani osoo nama ishii tanarraa murataa qabaatuu baadde nama sheekuma sanuu shee usmaanumaa aalima sayyaamee wallaahi soba moo dhugaadha naan jaadha shee usmaan amman silkiitti dawala afaan isaatiin siif haasawsiisuun naan jedhu wallaahi wabillaan barbaaduun jeen sheekh kana dhageeffadha ani murtee taate kan beeka waa'ee ishiidhaa narraa dhiisaadha ani akka ammaan tano baruu sargii godhadhutti na cinaa dhaabbadha. Sargii yoomitti isin qabu jedhan sargii yoom qabu jedhan sankaa hoggaanii fi sheekootiin irra waliigalte ta'a doktora kiyya. Mallattoo akkaawuntii keessan fida hayyee akkaawuntii keessan hima. Akkaawuntii keessan. Akkaawuntii himee amma dafinutti duwwaa. Asli. Dubbad. Laali nu warrees gubbaa jirtan kun hundinuu dhiifama naa godhaa. Ustaaza erga dhufee erga walii kanillee walii kan shari'aa keessatti niqaan taphaan hin ta'uudhis hanjamaan hin ta'u ustaazni nama diiniiti nama aalima
nama quraana rabbii beeku nama kitaaba rabbii beeku nama shari'aa beeku namni shari'aa beeku namni kitaaba rabbii beeku diinii keessatti taphatuun nikaadhaan haraama lama deeffachuun hin danda'a jechuus erga qaba ammaas jirri kun ammoo siikeetiin gargaarsa kana fixadhee si deebifadha yoo jeenis ni danda'a. Jaartii isaa irra hiike jedhee sadeenitti irraa gabbuun samsaan gisee jiruun kana ni danda'a. Ni galaabi. Kanaaf ammoo kanan dirqina. Jaalatee jibbee islaamota Oromootti deebisuu danda'a. Sadeenitti amma jeellee deebisuu danda'a bor. Kanaafi gargaarsa irratti xiyyeeffadhaati. Gargaara. Gargaaree biraa galu. Jaalibsaa. Malee ustaadaa dhiifamaa waliin. Sagaleen xiyye yoo kan dhagamaa jiraatu taate ani wallahi nama yeroo hedduudhaan mookkorame ani wallahi obsan fixadheen waa'ee tanaa miyyoo tanatti deebi'aa waa takkallee hin yaadinaa jala muraa sarara beekaa yaasa. Aboo jaartitee biyyoo haftaa mitaa tokkiinuu deebiti aarii irraa bahi qammasuu qabdaa yoo haga bootte kana boochisuu qabdaa qammasiifte boleessakii gowwaa taataan qaba akaawuntii isaa qabda namni kuma kudha shanii kun miyyuutu waradhaa ustaas. Oya, mute godhadha. Na dhagayaa uummata kiyya. Namni kuma 12,500 as jirtan kun hin beeytanii isin warri dubartii hin beeytanii fi amala keessanirraa wal beeyta warri dubartiin warri dhiirallee hin beeyna. Dubartiin nama maallaqa hin qabne hin tuffatte obboleewwan kiyya. Sheeka ta'e, qeesii ta'e, aaqila ta'e, aalima ta'e yoo ati kana qabaatte qofa ka isin siisu dujju. Kana qofa. Ustaazni kun barachuu irra turan erga baratanii keessanii barsiisuu irra turan osoo dalagatiin jaalala keessa seenan wanni mucayyoo tanaaf isaan adda baase kanaaf rabbi carraa kana isin hin mudini rabbi ilmoo keessan hin mudini qabeenyi mana keessan alaa mana keessan qabeenyi haa guutu mee namni 5,000 ustaaza bira dhaabbadha 10,000 1,100 waan danda'u nama kana bira dhaabbadhee qalbii isaa gaddee bisaa jettu qabadhu akaawuntii isaatti hima. 1,126 78 45 18 6 qabatanii dhageeffadhaa isinillee ustaas akaawuntii yoo isin jala dogoggore booda an danda'u waan. 1,100 bareedaa 1,100 faamilii 26 78 45 18 6 Muhammad Bayani maqaan baankii Itoophiyaa Nigdi Baankidha. Lakkoofsi isaanii itti dawwaltanii asirraan jala baaftanii booda risiitii naa erga. Risiitii WhatsApp naa ergame. Du'aayii isinii godha dafa du'aayii isinii godha. Risiitii naa erga. Nama dura risiitii naa ergee du'aayii isinii godha. Risiit falli gaallo. Waan barbaadan erga dhoofsisaa akka dhoofsisaatitti 7,000 5,000 5,000 500 3,000 2,200 kun risiit falli gaallo. Risiitii ergama WhatsAppin. Lakkoofsi kiyya duwwaa 20 11 63 62 53. Risiit falli gaallo. Asli yeroo tokko namni barreessee as jalatti maxxansuu jiraachuu qaba. Hin agarre kawanti asitti barreessaa jiranii. Maal godhaa itti himaa jira itti himaara. Namni galee isin hundi isinii galee jira? Ni galaaf. Kanuma irra deebi asli yammaas akka. Dhageeffadha. Na dhageeffadha. An tiktookiin akkana jala adamamu barbaadu. Dhageeffadha gurraan. Gurraan na dhageeffadha. Dhageeffadha isinii bira itti hima. 1,100 jira. 1,100 barreessaa. 26 78 45 18 6 kuno namni dhagene ta'a risiitii erguu eegalani maasha Allah birri 1,000 eenyu maqaan isaa مسجد فاجر أستاذ سعيد محمد ربي سيعمل كيس وانا تملك وفتنها ولا لا سعيدي كي مجانا مريتي نارك ربي سيعمل كيس وانا تملك وفتنها ولا لا كم لما يدري له أول دبي أشيك
ما يسلتي فورو هذا دم نوام نوتيوري ميديا راكم Am. يلا فاميلي يا بادا namni biraa namni risiitii waasaappi na erga waasaappi kiyya na erga risiitii waasaappi biraa lakkoofsi kiyya duwwaa 20 11 63 62 53 Muhammadi kiyya rabbi si haamil keessa obbo waan ati milkooftan haa wallaalan abbo ilmoon ta'e jaalalaan hin mokkoramin abbo ati jaalalaan hin mokkorin abbo abba torbatti ilmaan keetii jaalalaan hin mokkorin abbo jaalalaan qabamteen booyin wallaahi alaamana kee duniyaan haa guuttu wallaahi jaalallee alaamana kee haa guuttu wallaahi Dafame. dadama risiitiin argaa warri du'aayii barbaada warri hireen isin mokkorte Allahu akbar eenyu ni kunoo Amani ki ya Rabbi si hamil ke sabbo duniyaan te wala holdu wallahi Rabbi si hamil ke tumara nummata ki yagarati salbo dembeku amani ki ya bil kai wala timil koften ha wallahi ladin namni bira account dire de afi ko account namni gift dan si Ali Asli minta bate Gifti asmara lenca. Ono mama baras. leencatti gadhiisame ambassa warri gifti Ababa warri keessa qabdu asmara dhangalas. Awo bariya akhi ummata kanamo. gifti len warri barbaada Guyyaa tokko sabbata namatti hin abarnuti sabbata. Tasabbata Okay. irraa ifaati irraa eegne tasabbata natti dhaatutti. accounti ustaada warri qabatin warri accounti ustaadan qabatin inqoosina warri gargaaruun barbaanillee rakkoo miti namni irraan duune hin beelofne fiqirno ittiin fuudhuuf ifatee ittiin rafuufi uummata akka rakkoon hin jiru ilma warra guddaati abbaa faatuutti fuudhuu dandeetti garuu egaa jaalala isaanii miidiyaa irra baay'ee nuti warri laayikii fi fooloo ittiin shaqqalachaa turre haa qurcinu jechuudha malee harkaa fayyaa qaba Na. lingaraachuu ciqinciqiin jaaladhaan nasraan takkittiin itti fuudhuu dandeetti harargee keessa. Jala yaataniin alba'ina. Hai. Hamzaan kuma dhibba si erga yaani jiru kuma dhibbaan ta fedhe fuudha dhabamte jaartii irraa du'e fuudhuu danda'a kuma dhibba tokko namni qabu maal taatan isin rakkataa Itoophiyaatti beerri diyaasbooraa fuudha jedhee boo'ee mala ishee badaa wayina dhagaya achi tariin. Warra asati hoy. Asli doktor galatoom yeroo tokko irra nu deebi'ee yookaan jala Akkaawuntii qabadha. Akkaawuntii qabadha. Kuma tokko. 26 78 45 18 6 Muhammad Baya